ويا دون بين مرتد وقمنا نتي حردوني بردوني بين والله وهم صداتا تاورا جراك واتك بليزا كين بين دانغا بيا كينيا جسيتني ملي وان سانو تين نكانا سانا يدني وما تك ولا ما أقول سكاني دميان دو من مرتين زنقابو مثلا نوامني ثم دو ما مرتين كسندوان أنجاني نمن تاوجرا حتى آمات شني في بعدي شم مالين جرام ما يشوف garuu immoo ani ergasii nu qalaniitti siyyaan deengadda amma beeytaa gabbaasanii ijoollee nama lama ijoollee naannoo Harargeedha gabbaasanii nu biraa qalanii bartee hamma erganaa as nuti lubbuutti jira ruwii keessa jira akka dhaamsa kana gara mootummaattis mootummaan biyya keenyaattis akka nu dhaga'u nu dabarsi ambaasiin asiitii somaa nu bira nufne sijina nu jiru naajiraan bakka jedhamu kana jirra naajiraan kana hin nuftu ambaasiin biyya Itoophiyaadhaa jiddaaf riyaatteessi amma nuti rakkoon guddaan nu muudatee jira amma du'aaf jireenya hedduu jirra hadda duuna ta'ee bor duuna ta'ee erga gaafa ijoolleen torban dabre qalamtuuti nuti akkanaan taa'aa bulaarraa taa'aa oolarra jechuudha. Bilbilee hin kaasanu bilbila inni guddaan hin kaasu damee ambaasii sanatu kaasee ture wagga guyyaa tokko kaase guyyaa lammataan jalaa hin kaasu cal jedhe ambaasiin asii garuu gara Itoophiyaatti dawwalamnaan isin bira dhufanii nuun jedhe ambaasii Itoophiyaatti dawwalamnaan hammaan walitti furmaa tokkoon argine erga torbaniitti rukutuu jirra erga jarri gabbaasanii mucaa ijoollee kana qalanii sodaannee jirra baay'ee guddaa wallaahi. 47 kana keessa jiru amma Amaarris jira Oromoonis jirti Tigireen illee nama tokko lama jirani namni kun hunduyyuu duutitti murtaa'ee keessa jiranii hamma rarraan jijjiirre jechuudha. Dhaansi an qabu akka mootummoonni biyya keenyaa dhagaanii furmaata nuuf fidan malee gama kanaan jarri asii nurra murteessanii jiran nu jeesuuf deemani. Duraan shakka qabnaan hojjeesuutti hin jiranuu jennee taa'uu jirra beeytaa duraan hamma gabbaasanii torban dabre nama lama nurraa qalanii jiran. Gartee namoota baay'ee Suudi Arabiyaatti du'atti murteessanii namallee qalanii kaanillee nama lama nurraa ajjeesanii hedduulleen ammaan tana haala qalmarra jira jechuudha namni 47. Murteen du'a kun akkamiin itti murtaa'e balleessan isaanii maal jedhan? Badii tokkoon qaba namoonni kun nama gariin kan hashiisha mukaa gartee mataa nama adoochuu fidan jaaniin gariin haruma gartee Yamaniin warri Araboota gartee meeshaa kanarra oofu. Haruma kanarratti qabama muka baala mataa nama adoochuu fiddanii malee badii tokkollee qabanii jechuu badii bira amma nutti jijjiiramee jechuudha ammumaan tana haaraatti kakalaman garre malee takkaan agarree lammii biyyaatu hin qalanii jechuudha nama ajjeese immoo biyya tana keessatti ni ajjeefama nama ajjeese haala ka ajjeefamu hin garre takkaan waan jijjiiramee hin beeknu gaa akkanuma yaamanii obboleeyyan keenya nu biraa guuranii amma ji'a dabre kana ji'a saylaffaa guyyaa 25 akkanumatti ganama sa'a 3tti nu biraa guuraniituma gabbaasanii qalanii waan isaan balleessanii hin beeknu waan jijjiiramee illee hin beeknu. Wallahi yaadoo guddaa keessa jirra gaanuti immaan tana yeroo askarri biyya kanaa yookaan poolisiin biyya kanaa hogguu waraqaa tokko fudhatanii gara gartee mana lakkoofsa nuti jirru as qaceelan gaa namuma gabbaasanii qaluudhaaf deeman jenna halkan yoo dhufanii yaaddoo ina ganama yoo dhufanii yaaddoo ina gaa yaaddoo habluma eegganna malee gaa waan kun waliin gaafachiisu gaa rakkoon waan wal gaafachiisu qabu kanaan dura waa'ee musteefaa waa'ee maalii waa'ee rakkoo keenyaati himnaami amma gaa jabduun nu qabattee jechuudha habluma eegganna amma hedduu yaaddoo qabna. Guyyaan isaan itti qalaman wallahi hin beekamne gaa guyyaa qalmaa kana hin beeyne amma dhiyoo kana biyyatti bilbillee abbootiin keenya ulamaa'ii sheekolelleen karaa mootummaa Itoophiyaadhaa dhaqanii mootummaan Itoophiyaallee achirraa maatii namoota kanaatiin Suudi Arabiyaa wal dubbanna jaanii wal dubbannellee ni jaanii hin beeyne gaa guyyaa isaan itti qalamanii fi rabbi gaa jalaa baasuus waa inni nu jirmatullee gaa hin beeyne gaa kun rakkuma ajaa'ibaa keessa jirra nuti habluma eeguu qofa wanni rakkoon keenya wanni jirru manu bira.